Jiruuf jireenya dhala namaa keessatti carraan akka feeteedha. Gaafa nama badhaasuu baay'ee nama dhamaasu. Oromoon jedhee akkuma mammaaku inni tokko hiree carraan ganamaan isa gonfiteen maatii qabeenya qaban gidduudhaan waan dhalate qofaaf dadhabbii fi dhamaatii tokko malee toorri jiruu fi jireenya qajeeltee fi gammachuutti jiraata. Kaan ammoo maatii harka qalleessa gidduutti dhalachuun iyyuu haa afuu abbaa isa dhalchee fi haadha gadameessi ishee sabaatee iyyuu ijaan arguuf osoo carraa hin argatiin daandii gubbaatti jireenya gadadoon guuteen carraan kan isa gonfitees danuudha. Kaan baay'eetti dadhabee addunyaa wallaansoo ulfaataan guutte milkaa'inaan injifachuuf nuffii malee halkaniif guyyaa osoo fiiguu dhamaatiin isaa dadhabbii akkasumaanii ta'a. Kaan ammoo akkanumaan dadhabbii malee akka tasaa carraan waan gaariin isa gonfiti. Tibba kanas wanti biyya Kanaadaa magaalaa Ontaariyootti ta'es waan kanuma akeeku fakkaata. Dhaggeeffattoota keenyaa dubbichis akkas ture. Aannee Haayikii jedhamti. Dubartii umuriidhaan waggaa 63ti. Walitti aansuudhaan waggoota 5 lakkoofsa wal fakkaataadhaan tapha lootarii biyya Kanaadaatti beekamaa ta'e Yaalaa Turtetti. Guyyaa tokko garuu waggoota 5 booda aanneen carraan yaadatamtee mo'attuu Ontario Lottery and Gaming Crop taate. Badhaasa doolaaraa Ameerikaa 165 argatte. Haayikii yemmuu dubbattu yeroo dheeraadhaaf lakkoofsa wal fakkaataan yaaleera. Amma garuu kunoo carraa koo ta'ee badhaafamaa lootarii kanaa ta'eera. Yemmuu lootarii kana mo'achuu koo argu ciisaan ture. Yeroon isaas galgala ture. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudhaan yaada ishee ibsiteetti. Badhaasa argatte kanaanis gara hojiiwwan bu'aa qabeessa jedhamanitti ce'uuf karooraa akka qabdus dubbatte. Toora intarneetii United Press International irraa odeeffanne.